Arkafuuni daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam bultan akkam oltanii nageenyi keenya laga qaxxaamuree gaara bee kanonni irra isiniif haa ta'u isiniin jechaa kunoo har'a akkatti ispoortii tokko daqiiqaa muraasa keessatti hojjennee sammuu keenya bohaarsinu qaama keenya bohaarsinu isiniif qabadhee dhufee jechuudha. Kana gabaabaa akkamittiin gammachuu ispoortii daqiiqaa muraasa keessatti gammachuu akkas nuuf dabalu. Ispoortiin kamiyyuu gammachuu nuuf dabala gaafa hojjennu nu gammachiisa ta'eetu inni kun immoo kan isa adda godhu daqiiqaa 5 keessatti yoo baay'ate daqiiqaa 5 keessatti hojjennee kan xumurru jechuudha. Ganama gaafuma hirribaa kaanu osoo ciree keenya nyaatiin osoo gara hojii keenyaan deemini battaluma hirribaatti kaanetti ispoortii kan haala salphaa ta'een mana keessatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Gara ispoortii keenyaatti isiniif dabarsuun dura warreen gara chaanaalii keenya haaraa nagaan dhuftanii baga nagaan dhuftan isinii jecha asumarraan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Laayikii gochuullee hin dagatinaa. Laayikii gochuun keessan namoota biraa akka inni dafee qaqqabu taasisaa. Akkasuma hiriyoota keessaniif illee sheerii akka gootan nan abdadha. Asumarraan gara ispoortii kanaattiin isin dabarsa. Step tokkoffaan simaalaan
mudhii keenya akkasittiidhaan qabanne 1 2 3 Kuno kana fakkaata isuma kanaadha jechuudha. Daqiiqaa 5 durbaatti daqiiqaa 5 keessatti xumurtu. Viidiyoon kun akka isin gammachiise abdiin qaba. Asumarraan ganama gaafa hojjettanii kaatan sammuu keessan qaamni keessan firii ta'e nanni keessanii isinitti salphataa jechuudha. Waan nu daawwattaniif waan natti tuftaniif galanni keessan guddaadha isiniin jecha viidiyoo kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura.